har'aa egaa oduu garaagaraa qabna. Oduun keenya har'aa kan eegalluuni oolmaa Tigraayiini. Oolmaa Tigraayiin waraanni Tigraay akkuma itti fufetti jira. Waraanni Tigraay kuni haga ammaa hin dhaabanne dhaabachaas hin jiru. Egaa waraanni kuni dhaabachaas hin jiru. Dhaabachaa waan dhaabatus hin fakkaatu. Amma akka mul'ataa jirutti warri Tigraay caalaa humna argachaati kan jirani. Warri Tigraay caalaa humna argachaa jiru. Caalaa baay'ee of ijaaraa jiru. Karaa hundumaan iyyuu leenjii warra fudhatanii loltuu leenjii gahaa fudhatanii fi haala leenji'anii hedduu qabu. Kanaan amma haaras baasaa jiru jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e waraanni kuni gara bahaatiin kan kana dura dhaabbate fakkaate amma Tigraay bahuudhanii gara naannoo Amaaraatti magaalaa Qobbootti marsanii jiru jedhamaa jira. Magaalaa Qobboo qabachuudhaa fi tattaaffii gochaa jiru fakkaata. Gama biraatiin gara Affaar keessattis babal'achaati kan isaan jiranii. Gara Affaar keessas magaalaa tokko tokko qabachuudhaa fi baadiyyaa isaa qabachuudhaa fi tattaaffiin isaan godhan jira. Sanaan alaa Abargallee kan jedhamu Waagimraa yookiin zoonii Waagimraa kan warra Aagaw achi keessattis sochii gochaa jiru. Sochii kanaanii aanaa sana aanaa Abargallee jedhamu deebisanii akka qabataniitu dhaga'ama. Sanaan ala gara dhiyaatti waraanni hamaan gaggeeffamaa jiru. Gara dhiyaatiin egaa Maayitsabrii kaleessa akka qabatanii Maayitsabrii keessaa adda Ramaxii akka qabatanii dubbatamee jira. Sanaan Walqaayit keessatti egaa loltuu hedduu garasitti bobbaasanii loltuu hedduun waraanni guddaan garasitti deemaa akka jirudha. Gama biraatiin gara Gondarittis tarkaanfachaa jiru. Gara Gondarittis baay'inaan deemaa jiru. Gara Gondariin egaa amma akka mul'achaa jirutti gara Gondaritti Dabaarq mataa isaatiin waraanni jiraachuu akka hin oolledha kan dhaga'amaa jiru. Zaarimaa iddoo jedhamu akkasumas Coobar iddoo jedhamu waraanni bakka bal'inaan itti gaggeeffame kuni waraanni kuni tarii kan Abiyyii fi kan jaraa kan gargar godhu jarri ammallee gargaarsa dhoksaan yookiin lafa jalaanii iddoo baay'eedhaa argachuu hin oolle. Kanaaf ammallee humna gaariidhaan akka jiranii kan mul'isu kuni. Gama biraatiin gara loltuu biyyattii gaafa ilaallee jennu loltuun biyyattii tokko nyaata dhabee baay'ee akka rakkachaa jirudha. Rakkoon galaa dhiyeessuu akkasumas waan barbaachisu dhiyeessuu akka baay'ee miidhee jirudha. Kanarraa kan ka'e kana dura naannoon Amaaraa hojjettoonni mootummaa guutuun gara waraanaa akka deeman sanaan alas milishaanii fi hidhattoonni garaagaraa akkasumas faannoon hundi gara waraanaa akka deeman godhee hundumtuu iyyuu namni humni isaa ga'e hundi gara waraanaa akka deeman godhee haala saniini human waveidhaan qabuudhaa fi tattaafatees wanti sun otoo hin ta'in hafee jira. Otoo hin milkaa'in hafee jira. Kanaan egaa naannoon Amaaraa naannoo nama miliyoona tokko ol irratti hirmaachisee jira jedhamee yaadama. Isaan keessaa namni hedduun dhumanii jiru yoo xinnaate 1/5 naannoon namni 200,000 kun du'ee kun miidhaan akka irra ga'eedha kan dubbatamaa jiru. Kuni amma unmanageable ta'ee jira. Humna ittiin akkasitti tursiisuu dandeenyu. Hunda caala egaa warri Tigraay tokko akka tooftaatti kan isaan fayyadamanii erga naannoo Amaaraatti bahaniin booda mootummaa irratti dhiisan kana mootummaan waraanni gaggeeffamaa jiru. Waraanni otoo hin gaggeeffamin isaan kana callisanii qallabuun baasii guddaadha. Mataa dhukkubbii guddaadha. Kanarraa kan ka'e warri Amaaraa humna dhabanii achiin booda maatii keessanitti deebi'aa jedhanii maatiitti deebisuun isaanii hin beekama.
kanarraa kan ka'e egaa amma humni aga durii sana ittisuus waan dhabamaa jiru fakkaata. Kanaafi amma haaluma salphaa ta'eenii duubatti deebi'aa jiru. Iddoo baay'eettis booji'amaa jiru. Kanaafi amma tattaaffii guddaan gara dhiyaatiin godhamaa jiru kuni Walqaayit deebisanii qabachuu fi karaa bansiisuuf fakkaata. Gama biraatiin oolmaa Oromiyaatti deemnaa. Oolmaa Oromiyaatiin maatiin Jawaar hidhaadhaa ba'anii jiru. Maatiin Jawaar hidhaadhaa kan ba'anii har'aa egaa kan hidhamanis har'umaa of course ganama sa'aatii 12tti hidhamanii gara galgalaa kana sa'aatii dheeraadhaaf erga hidhamaniin booda akka ba'anii Dooktar Lillii Jamaal dubbattee jirti. Feesbuukii ishee irrattis maxxansitee jirti. Maaliif akka hidhamanis hin dubbanne garuu aarii akka qabdudha. Bilbilee fi bilbila nuu kaasuu hin dandeenye. Gama biraatiin abukaatoo isaanis Tuulii dubbisuudhaa fi yaalii goonanii nuun milkoofne. Kanaafi sababni isaan hidhaniif haga ammaa hin beekamu. Haa ta'u malee wanticha sodaachisuudhaaf akka ta'e namoonni baay'een dubbachaa kan jiranii keessattuu warra hidhaa jiranii terrorize gochuudhaa fi yoo akkas gootanii maatii keessan isinii naannoo harka jiru akka barbaanne gochuu ni dandeenya. Ergaa jiru dabarsuuf akka barbaadanii. Lammaffaa Oromoodhanis yookiin immoo warri Oromoon jaalanne ammallee kana gochuu ni dandeenya. Ammallee humna qabna. Ammallee waan barbaanne raawwanna jechuu akka ergaa akkasii dabarsuu akka danda'u kan dubbatanii. Sanaan ala namoonni 80,000 olii mana hidhaa Saawudiitti rakkachaa akka jiran himamee jira. Kana egaa mootummaan mataa isaatiin amanee jira. Mootummaan dhugumaa lammiilee Itoophiyaatti xiyyeeffatanii lammiileen Itoophiyaa Saawudiitti akka mana hidhaa keessa galanii fi mana hidhaa keessa akka dararamanii ta'ee jira. Kanaaf kan godhamuudhaa deemu nuti mootummicha dubbisne achiin booda yeroo gabaabaa keessatti gara biyyattiitti akka galaniin goonaa jedhee jira. Diyaasporaadha jedhanii isaanii diyaasporaan isaanii ittiin sirban kuni uummanni kunis silaa akka diyaasporaatti silaa akka namaatti ilaalamuu qabu akka namaatti xiyyeeffannoo argachuu qabu akka namaatti mootummaan kan namoota kanaafis xiyyeeffannaa itti kenneeti kana gochuu qabu. Kuni egaa namoonni keessa beekan akka nutti himanitti waldiddaa mootummaa Saawudiitii fi mootummaa Itoophiyaa jidduu jiru irraa kan ka'edha jedhama. Kana duras naannoo bara 2014 yeroo waraanni Yamanii ka'ee Yamaniin cinqamte jettuu waraana galchaa waraana nu gargaaratoo waraana keessanii waraanni Itoophiyaa gara Yamaniitti akka galuu jettee Saawudiin gaafattee jennaanii didanii nuti dhimma kana keessa hin galluu jedhanii. Hello, oduun dhiyeessaa jira. Ergaa hoo qabaatte? Wanti haaraan hoo jiraate? Hayyee biyyaa nu bilbilanii egaa nama odeeffannoo nu kennu ture nama biyyaati. So dhiifama nu gootu kanumaanii gama biraatiin egaa amma rakkoon kun kan dhalachuu danda'ee Saawudiin Iraan wajjiniin waan wal jibba qabduu fi mootummaan Itoophiyaa immoo Iraanitti garmalee waan michee fi Iraan karaa meeshaa waraanaatiin gargaaraa waan jirtuu fi waan baay'ee bitaa waan
meeshaa waraanaa gurguddaa isheerraa bitaa waan jirtuu fi kanarraa kan ka'e Saudiin mufatteeti uummata nagaa irratti haaloo ba'aa jirti. Kuni jala muramee beekamuu qaba. Rakkoo ji'oopolitiksiiti. Uummanni kun uummata nagaati. Warra eeyyama qabudha. Waan hunda qabudha. Garuu wanti isaan balleessan tokkos hin jiru. Yoo balleessan yakkaan gaafachuun ni danda'ama. Sanaan ala garuu manatti uguranii kana gochuun sirrii miti. Akkasuma ta'ee egaa kan argaa jirru sana gaafa isaan godhanidha. Kanaaf rakkoon yeroo dhiyootti waan furamu hin fakkaatu. Mootummichis humna qabaatee waan fidu hin fakkaatu. Kanarraa kan amma dubbachuu fi danda'u namoonni beektanis egaa waan garaagaraatiin gargaarsa kan gochuu fi danda'u ILO'dha. International Labour Organizationiitu waan kana gochuu fi danda'a. Kanaaf otoo isatti iyyatanii achiin booda mootummaa addunyaattis yookiin biyyoota garaagaraatti iyyatanii biyyoonni garaagaraa gargaarsa godhanii fi gara biyyaatti galchanii gaariidha. Sanaan ala mootummaan amma yeroo dhiyoo kana keessatti walitti dhufeenyi Saudiitii fi Itoophiyaa hin fooyya'aa jedhamee hin eegamu. Maaliif warra dhiyaatirraa haga fagaachaa deemu Iraan irratti hirkachaa deema. Iraan irratti haga hirkachaa deemu immoo Saudiidhaan gargar ba'aa deema. Saudiin immoo hagasuma fuulatti guuruu fi lammiilee nagaa irratti haaloo ba'uudhaan kana argisiisti. Kanatu jira. Gama biraatiin ogeessonni fayyaa NGO wajjiniin walii galuun ramaduu fi jedhameera. Egaa bara kufaatii bara even hojjettoota isaaniitiif mindaa kafaluu hin dandeenyerraa gaanii jiru kan kuni nutti mul'atu. Kana dura akka jedhametti kana dura ogeessonni fayyaa fi barsiisonni kan isaan qaxaramanii mootummaan federaalaa bajeta qabaa. Bajeta saniin mootummaan federaalaa naannolee fi magaalotaa fi qaxareet ergaa achiin booda naannoleen fi magaalonni ofii isaaniitii haa qaxaratanii jedhamee aangoon kun naannoleedhaa kenname. Naannoleen ofii isaaniitii qaxarachuu erga jalqabaniin booda amma keessattuyyuu waraanni kun erga jalqabeen booda bajanni hanqinni bajataa guddaan isaa waan mudatee fi naannoleen ogeessota fayyaa qaxaruu hin dandeenye humna hin qabanii bajata haaraa hin qabanii kanarraa kan ka'e doktoroonni hedduutu barbaachisaa. Doktoroonni iddoo hundumatti iyyuu haalli reeshoon doktarii namni tokko doktarii tokko kan jedhamu reeshoon biyya sanii naannoo 3,000 jedhama. Doktariin tokko nama 3,000 kan inni reeshoodhaan laalu. Biyya biraatti garuu achuma Keeniyaatti gaafa laallee jennee naannoo 1,000 dachaa 3 caalti Keeniyaan mataa isheetiin. Kanaaf doktoroonni kun barbaachisoodha. Doktoroonni kun hojjetanii nyaatanii buluu qabu. Uummata isaanii tajaajilanii waan barataniini. Kanaaf doktara fayyaa mataa isaatiin nama egaa qaxaruu dadhabanidha. Doktara fayyaa mataa isaatiin qaxaruu dadhabaniiti booddee erga rakkatanii jedhaniin booda wanti kun akka malee waan baay'atee fi akka malees waan humnaa ol ta'ee fi amma mariin erga godhameen booda waliigalteen ga'ame jedhanii jiru. Waliigalteen kun kadhatanii doktoroota qaxaruu fi kanaanii ministeerri maallaqaa qarshii barbaadaa jedhanii ministeerri maallaqaa qarshii erga barbaadeen booda ministeerri maallaqaa keessattuyyuu dhaabbata NGO Baafaad jedhamu tokko kadhatee jira. Baafaad tolee kan waggaa tokko ani nan danda'a jedhanii jiru. Kanaaf inni gaafa fidee jedhee ministeerri fayyaa yoo ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee jechuudha.
inni baafaa sanirraa qarshii amma tokko yoo fidee jedhee ministeerri maallaqaa ministeerri fayyaa immoo walakkaa kaffalaa. Walakkaa ministeerri maallaqaa walakkaa ministeerri fayyaa akkasitti erga qaxaraniin booda waggaa tokkoof akkasitti erga deemaniin booda waggaa lammaffaatti ministeerri maallaqaa hir'isaa gaafa deemu naannoleen immoo parsantii 25 kafaluu jalqabu. Haala sanaan deemanii hanga waggaa afuritti akkasitti erga deemaniin booda waggaa afuritti hojjettoonni kun dhaabbataa ta'uu bajeta dhaabbataa qabaatanii mindaa dhaabbataa qabaatanii akkasitti hojjetu jedhamee jira. Kun egaa hagam akka rakkoo guddaa keessa jirtu biyyattiin hojjetaa haarawaa mataa isaatiin qaxaruu akka hin dandeenye kan isinitti argisiisudha. Kana bu'aan waraanaa waan biraa miti. Bu'aan waraanaa diinagdee ofii barbadeessuudha. Diinagdee ofii balleessuudha. Humna ofii balleessuudha. Nama barate balleessuudha. Kanaadha kan Abiyyi biltsiginnaa keessa biltsiginnaan jedhamu. Biltsiginnaa jedhamee bara biyyattiin dooktara waggaa torba baratee bahee qaxaruu hin dandeenye bara geenyedha. Biltsiginnaan Abiyyi odeessu isa kana. Egaa kuni biltsiginnaadha moo hiyyummaadha? Kan isinumti ilaala. Badhaadhina moo hiyyummaadha kuni? Hiyyummaan jirre keessa galuudha kuni. Yeroo kamiyyuu bara dargii akkasitti kufaatiin hamaan gahe jedhamu sana bara sana dooktarri hojii hin dhabne bara kana garuu hojiin hundumaayyuu hojiin dhabamee kunoo sadarkaa kanarra jirra. Gama biraatiin Abiyyi koree hojii raawwachiiftuu PP walitti qabe jedhanii jiru. Abiyyi koree hojii raawwachiiftuu PP erga walitti qabeen booda mari'achiisee jira. Marii kanarratti Abiyyi dhugaa jiru itti himee jira jedhanii dhugaa jiru egaa dhugaa awwaala dhoksanii du'a dhoksanii awwaala maal godhuu sanii diinagdeen akkatti kufee jira. Abiyyi akka jedhetti waraanni kuni hanga eegne olii kufaatii diinagdee fi kufaatii siyaasaa nutti fide jedhee jira. Siyaasni already du'ee jira. Siyaasa waan jedhamu hin jiru biyyattii sana keessa. Siyaasni amma siyaasa kan ta'e Abiyyitu fedhii isaatiin waan barbaade godha. Fakkeenyaaf mormitoota warri jedhaman ammaan achi mormituu miti. Royaaliidha. Royaal oppositionidha. Ooma iddoo hin qabani. Iddoo tokkoyyuu hin qabani. Mormuus hin danda'ani. Yaada alternatiivis dhiyeessuu hin danda'ani. Kaabinii Abiyyi keessa jiru. Already kan Oromoo duubanii dhugumaan warra mormanidha. Dhugaan jijjiiramna akka dhufu warra godhanidha. Sanaan ala warri guutumatti warri Amaaraa keessattuyyuu iliitii Amaaratiin hoogganaman dhaabbileen siyaasaa duraanii akka hundumtuyyuu daffanii ture tokko ol yaa'anii akkuma aramaa kosiirra marguu idduma hundatti biqilan tokko amma iddoo egaa akkuma kosii sana idduma hundatti darbatamanii jiru. Duris jibbaa Oromoo fi jibbaa warra Tigraay malee dimokiraasiin dhimma isaanii akka hin taane kan argisiisedha. Kanarraa kan ka'e amma siyaasni hin jiru, siyaasni hojjetamaa hin jiru. Rakkoo keessa biyyattiin jirti. Biyyattii sani kan alternatiivii dhiyeessuu fi karaa kanaan keessaa baana jedhee dhuguma siyaasaa biltsiginnaadhaan ala faallaa ta'e yookiin immoo biltsiginnaadhaan ala sirriidha jedhee kan dhiyeessaa jiru gara Oromoo qofaani. Kanaaf siyaasni kuni humnoota Oromoo fi warra federaalistii jedhaman mootummaa kana warra mormanii fi warra mootummaa kana utuban isaan lamaan jidduu ta'ee jira. Kanarraa kan ka'e egaa Abiyyi amma siyaasni keenya haga eegne ol kufee jira jedhee jira. Karaa dippiloomaasiis akka malee kufnee jirra jedhee jira. Biyyattiin ammaan achi ministeera ajaa biyya alaa hin qabdi jechuun hin danda'amu. Ministeerri ajaa biyya alaa biyyattii noomooriidha, daayaspooraadha.
diaspora nama ordinary dha. Nama ordinary nama akkanumaanii aktivistoota no more jedhanii Tiwiitarii manni hojii yookiin immoo embaasiin biyyattii yookiin immoo wanta biyya alaatii dhufu kana dhiibbas haa ta'uu yookiin immoo waliigaltees yookiin mariin kan gaggeeffamu hin jiru. Diiliin biyyoota biraa wajjiniin gaggeeffamu hin jiru. Biyya dhihaa wajjiniin amma haala amma jiru kanaani even dippiloomaatonni warra hooggantoota biyya alaa kana yookiin warra aangoo qabanii fi karaa seeratiin karaa addunyaan bareen karaa dur deemamuun karaa sirrii ta'een dippiloomaasii sirrii ta'e gaggeessuun hin danda'amne kanarraa kan ka'e diyaasporaatti bu'anii diyaasporaadhaan nu iyyaa diyaasporaadhaanii foreign ministeriin keenya isinii biiroon keenya Tiwiitariidha. Tiwiitariirratti no more jedhaatoo achiin booda yaada biyyoota dhiyaa kana jijjiirsisaa jedhamee kanatu jira. Egaa kana kan biyyi kan itti jirtu dippiloomaasiin kan itti jiru sanaan ala diinagdeen akka malee kufee jira. Kanaafis hirkoon amma duraanii biyyoota garaagaraatirraa gargaarsiin argamaa ture akkuma biyya kamiiyyuu immoo yoo nagaan jiraate yoo dimokiraasiin jiraate yoo mirgi namaa eegame liqaaniin argamaa gargaarsiin argamaa akkasumas warri kun multilateral institution jedhaman akka World Bank, IMF isaan hundi gargaarsa hin kennu rakkoon yoo mudate biyya tokko rakkoo sana keessaa baasuudhaaf kuni hundi amma hin jiru kuni hundi amma dhabamee kan amma jiru wanti amma ilaalaa jirru akka Abiyyi jedhutti Abiyyis kana hubachuun isaa waan guddaa tokkodha. Akka ilaalaa jirrutti kun hundi diyaasporaa irratti hirkatanii jiru. Diyaasporaan immoo humna sanaa hin qabu. Diyaasporaan humna sana ittiin geggeessu hin qabu. Humna hanga sanii diyaasporaan yoo guddate doolaara 100,000 yoo guddate doolaara miliyoona 1 ishiin suni bajeta biyyattii keessatti waan biyyattiin alaa galfattu san waan 7 hin taatu suni. Kanaafi kufnee jirra. Kanaafi waraanichi dhaabbachuu qaba. Waraana kana dhaabuu qabna. Waraana kana ammaan achi itti adeemuu hin qabnu. Nan beekaa warri Amaaraa waraanni kun akka itti fufu fedhii qabdu garuu yoo dhugaa dubbanne waraana kana eenyutu gatii kaffale yoo jenne warra kaantu irra gatii kaffale. Isin fedhii qabdu malee waraanatti yookiin immoo dirree waraana sanatti galuudhaani kana gochaa hin jirtanii jedhee dubbatee jira jedhanii gama biraatiin waraana kana itti fufnee jennaan nuti isaanii ammaan tana nama 60 ol leenjisanii jiru. Sanaan alaa jeneraala 60 qabu. Koloneela 300 ol qabu. Kanaafi keessattuyyuu middle leadership, military leadership jedhamu kana gahaa waan qabaniifi kana hin geggeessu. Keenya diishqaa tokko yookiin matarayyesii tokko yoo itti kenninee jenne innumti diishqaa dhukaasu suni ofiisaatii kan ilaamaa yookiin immoo xiyaasaa sana bakka rukutuu qabu sana kan rukutuu hin dandeenyedha warra leenji'uu dhiisa to'i. Kanaaf loltuun keenya ganaa leenji'ee loltuu proper loltuu biyyattii ta'uudhaa fi waggaa tokko isa fudhata. Loltuun nuti qabnu hundi tambeen ittiin harkaa dhumee jira. Saniin booda loltuu qabna jennee ittiin boonnu ittiin dhaadannu tokkoyyuu hin qabnu jedhee jira. Jedhee dubbateera. Egaa kuni dhugaadha. Namoonni baay'eenis namoonni keessattuyyuu militarii irratti beekumsa qabanii biyyattiin militarii akka hin qabne biyyattiin milishaa malee regular militariin akka hin jirre regular militariin akka harkaa dhume keessattuyyuu immoo middle leadership kan jedhamu suni akka hin jirre sana baay'inaan warra Tigraayitu qabatee ture durumaayi. Kuni waan rakkoo uumu ta'ee argamee jira. Kanaafi ammatti akka dhagahamaa jirutti egaa rakkoon kuni rakkoo hundumaatii ta'aati kan jiru. Namoonni koronaadhaan qabamanii heddummaatanii
namoonni koronaadhaan qabaman amma baay'ee heddummaataa jiru. Iddoo baay'eetti koronaan babal'achaa jira. Kanaaf uummanni keenya of eeggannoo gochuu qabdu. Keessattuyyuu maaskii otoo hin fayyadamin hin bayinaa. Yoo egaa biyya sana keessa maal akka ta'e odeeffannoo hin arganne namni baay'ee qabamaa jira jechuu malee yoo dandeessanii hanga danda'ametti vaaksiinii fudhadhaa, talaallii kana fudhadhaa, talaallii yoo fudhattanii talaalliin kun hamma tokko isinirraa ittisuu danda'a. Keessattuyyuu Omicron jedhamu kana kan amma babal'achaa jiru fakkaata. Iddoo baay'eetti Finfinnee keessattis haa ta'u magaalota gurguddaa akka Adaamaa, Asallaa, Amboo, Naqamtee, Jimmaa kana baay'ee akka babal'achaa jirudha oduun nuti qabnu. Iddoo baay'eedhaa. Kanaaf uummata keenya of eegaa distaansii meetira 6 walirraa fagaachuu akkasumas maaskii godhachuu bakka namni walitti baay'atee jiru dhaquu dhiisuu kana yoo raawwattanii jettanii inni milkooftu jedhee yaada. Ittaanee kan jiru oolmaa addunyaati. Oolmaa addunyaatiin feesbuukiin duguuggaa sanyii iddoo hin kennine jedhamee jira. Egaa kana har'aa baay'ee qorannoon tokko har'a ta'ee meetira 2 asitti Ameerikaatti 6 feet waan jedhamuu fi dhiifama meetira 2 walirraa fagaadhaa tole. Koronaa irratti jechuudha. Sana amma feesbuukiin har'a qorannoon tokko akka baay'eetti qorannoon tokko akka argisiisetti feesbuukiin waa'ee Itoophiyaa keessattuyyuu duguuggaa sanyii irratti callisuu filatee jira jedhamee jira. Otoo feesbuukiin yeroodhanii tarkaanfii fudhatee jiraatee yoo xinnaate walitti bu'iinsi kun hamma tokko dhaabachuu ni danda'a jedhamee jira. Kana kan kaasanii keessattuu jalqabarraa gaafa waraanni kun jalqabamee waraanni kun garagaree yommuu loltuun biyyattii mo'atamuu jalqabu namni Dajanee Asaffaa jedhamu namni fooloowarii 120,000 ol qabu feesbuuk irra bahee lammiilee Tigraay ajjeesuu qabnaa, duguuguu qabnaa, fixuu qabnaa jechuudhaan ifatti dubbatee kun egaa jenosaayidii labse jedhamee laalamaa akka jenosaayidiitti lakkaa'amuu qabaa ture. Kan ammoo warri tiwiit godhee namni sheer godhee nama 900 oliidha. Akkasumas namni 3,000 olii ri'aaktitti godhee jira jedhamee jira. Kun egaa mallattoon kun kan argisiisu keessattuyyuu namni kun gaafa waan akkasii kana dabarsu waan akkasii duguuggaa sanyii kana dabarsu achii kan lakkii jedhee baay'ee muraasa jedhama. Lakkii kan jedhe baay'ee muraasa kan jabaadhu eenii sirriidhaa jedhee heddummaataa jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e egaa kuni waan baay'ee nama yaaddessuudha. Kuni keessattuyyuu dubartiin dhalootaan yookiin maatiin ishee Eertiraa ta'anii fi biyyattii Finfinneetti kan dhalatte Miniit Gabruu nama baay'ee cimtuudha. Nama artificial intelligence irratti hojjechaa turteedha. Keessattuyyuu googilii wajjiniin ishiin akka jettetti feesbuukiin kana dhaabsisuu dadhabuun dadhabbina guddaadha. Namni akkasii kun kaa'ee jechoonni akkasii kun hedduutu jiru. Jechoonni jenosaayidii of keessaa qaban, jechoonni jibba of keessaa qaban, jibba hamaa of keessaa qaban hedduutu jira. Feesbuukiin kanaan kan guutamee jirudha. Garuu kanarratti feesbuukiin callisuu filachuun isaa itti gaafatamummaa jala kan baasu miti jedhamee jira. Sanarraa kana wajjiniin qorannoo kana keessatti jechi Abiyyiis ka'ee jira. Abiyyi kaansariidha. Warri egaa
maqaa dha'uudhaaf illee rakkannaa garuu kaansariidha, isaan aramaadha, isaan baduu qabu, isaan akkas ta'uu qabu jedhee wanti inni feesbuuk irratti barreesse innis akka ragaa jeenosaayidiitti lakkaa'amuu qabaa jedhamee jira. Isheenis jettee jirti. Otoo jennuu isheen duraan michuu Abiyyi turte. Abiyyi yeroo aangootti dhufuu yeroo inni biyya kana dhufuu karaa namaatiin ishee argee baay'ee walitti dhiyaatanii ture. Miidiyaan biyyattiis jajaa ture keessattuyyuu gaafa ishiin googilii baatuu fi achiin booda uummata sagalee hin qabneefan dhaabadha gaafa ishiin jettu egaa nuuf dhaabachuudhaaf nu wajjiniin jirteedhanii odeessaa turanii amma garuu kana jechuudhanii Abiyyiin akka waliin gallee fi Abiyyi akka balaaleffattu ifa gootee jirti. Taanee aagawaan diinagdee akka malee miidhaa jedhamee jira. Aagawaan diinagdee biyyattii akka malee akka miidhu dubbatamee jira. Aagawaan egaa Abiyyi amma karaa deeggartoota isaa yookiin immoo warra wajjiniin jiraniin akka dubbataa jirutti aagawaan waan tokko nu miidhu, aagawaan maal godha, aagawaan baay'inaanii buna irratti kan inni xiyyeeffatu, buna immoo gabaa addunyaa keessatti iddoo kamittiyyuu gurgurachuu dandeenya. Bunni gabaa addunyaatti hin beekamaa jedheeti kan dubbachaa jiru. Haa ta'u malee kun dogoggora jedhamee jira. Biyyattii akka malee akka miidhuudha kan dubbatamee jiru. Duraan dursee aagawaa keessatti kan aagawaa irratti yookiin immoo aagawaan kan irratti dhiibbaa inni irraan gahu inni jalqabaa wayyaadha jedhamee jira. Tekstaayil industiriidha. Tekstaayil industiriin kuni tekstaayil industiriin biyyattii baay'ee tekstaayil industiriin biyyattii akka malee akka miidhamuudha kan dubbatamaa jiru. Tekstaayil industirii keessattiyyuu industiriyaal